Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluun Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos arjummaa isaatiin fedha isaatiin guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoota keenya walitti fufiinsaa guyyaa har'aa kana waliitiin barannu kutaa 55ffaa ayyaanni dhaloota Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara kanaa maaliif gaafa guyyaa 28 ta'e kan jedhu waliitiin ilaalla jecha. Akkuma beekamu ayyaanni dhalootaa Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos waggaa 4 naanna'ee bara tokko bara qulqullichaa Yohaannis 28 ta'aa jecha. Kun maaliif ta'uu danda'e? Bara kana immoo ayyaanni dhalootaa yookiin immoo ayyaanni gannaa yookiin immoo ayyaanni qillee maaliif 28 ta'e? Bara kana 28 immoo 29. Bara tokko maaliif as butuu danda'e jennee waliitiin ni ilaalla jecha. Amma namoonni baay'ee keessumaa bara ayyaana dhalootaa kana keessatti roobiif jimaatarra yoo oolame hin nyaatama moo hin nyaatamu jedhanii kan nu gaafatanis jiru. Kana qofaa otoo hin ta'in ayyaana cuuphaa jala bultii isaa irrattis ayyaanni kun gaafa kataraa yookiin gaafa taabonni laga bulu jimaataaf roobiirra yoo oole hin nyaatama moo hin nyaatamu kan jedhu ayyaana gannaatiin wal qabsiisineetu waliitiin ilaalla. Ayyaanni bara baranaa ayyaanni dhalootaa kun maaliif muddee 28 ta'ee jennee gaafa ilaallu waggaa 4tti bara qulqullicha Yohaannis soomiin kun bara qulqullicha Maariqoos, Maatiyoosii fi Luqaas soomiin kun walakkeessa sadaasaa eegala jecha. Kana jechuun walakkeessa sadaasaa jechuun hidaarii 15 qabee bara wangeelota sadan Maatiyoos, Maariqoos, Luqaasiin ni seena jecha. Bara qulqullicha Yohaannis garuu guyyaa tokko as butee gaafa 28 hin ta'a jecha. Kanaatiin wal qabate ayyaanni gannaa, ayyaanni kataraa jala bultii taabota gaafa ximqataa soomirra yoo oole hin soomamu moo hin soomamu? Gaadii qaba moo gaadii hin qabu? Kan jedhunis wal qabate namoonni baay'ee yaada gaafa kaasanii ni dhageenya. Gahaad jechuun maggalaxa yookiin immoo mul'achuu yookiin immoo mattaa'eet jechuudha. Gahaad jecha afaan gi'izii yoo ta'u mul'achuu, maggalaxa, mattaa'eet jechuudha. Egaa bara qulqullicha Yohaannis bichaa ayyaanni dhaloota Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos yookiin immoo ayyaanni gannaa, ayyaanni qillee 28 ta'aa jechaadha. Maaliif duubatti guyyaa tokko bunnee gaafa 14 waan soomamu gaafa 15 13 nyaannee 14 qabna bara qulqullicha Yohaannis. Baranni bara qulqullicha Yohaannis jecha. Kanaafidha bara kana 28 kan hiikamuuf guyyaa tokko duubatti bunnee waan soomnuuf jecha. Kanaatti wal qabate bara kamiyyuu bara qulqullicha Yohaannis soomiin gannaa kan inni qabamu gaafa 13 gaafa Egzaabeeraabii nyaanneetu gaafa 14 soomnaa jecha. Maaliif 28 waan eegnuuf. Kana faana wal qabate gannaan gahaadii qaba moo hin qabu gaafa jennu
soomiin gannaa gahaadii hin qabu. Gahaadii jechuun mul'achuu maggalata jechuu gaafa ta'u iyyuu Kiristoos dhuguma mul'ateera dhalateera. Soomiin kun immoo soomii labsii mana kiristaanaa torban keessatti waan ramadamuuf. Soomii labsii mana kiristaanaa keessatti waan ramadamuuf namni kamiyyuu xoomuu waan qabuuti. Guyyaa tokko xoomee gahaadiitiin mootummaa Waaqayyoo kan galu waan hin jiraanneef seera mana kiristaanaas waan hin taaneef soomni gannaa borii kamaa jedhamee akka har'aasaa gahaadii hin qabu jecha. Xoomiidha jecha. Kun seeruma mana kiristaanaa waan ta'eef namoonni tokko nyaachaa bahanii sooma gannaa nyaachaa bahanii dhugaa bahanii guyyaan tokko gaafa haftu balbala cufanii mana foonii cufanii ofiis immoo xoomaa kan oolan jiru. Ji'a guutuu ji'a tokkoof torbee lama of adabuu of dhorkuu dadhabanii guyyaa tokko xoomanii mootummaa Waaqayyoo waan gallatti fakkaatu namoota baay'ee jira. Kana beekuun barbaachisaadha. Soomni gannaa gahaadii hin qabu. Itti aanee gannaan roobii fi jimaatarra yoo oole hin xoomamuu jecha. Ayyaanni gannaa roobii fi jimaatarra yoo oole hin soomamu guyyaa ayyaana sana hin nyaatamaa jechaadha. Eeyyamameera. Akka seera mana kiristaanaa keenyatti. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti akka abbooliin keenya barsiisanitti gannaa roobii fi jimaatarra yoo oole hin nyaatamaa jechaadha. Kanaaf egaa baranni bara qulqullicha Yohaannis waan ta'eetiif gannaan 28 oolaa. Kanaan wal qabatee gahaadii kan qabu waggaa waggaatiin guyyaa taabonni ba'ee cuuphaadhaaf laga bulu gaafa waazemaasaa yookiin gaafa kataraasaa roobirra soo oole jimaatarra soo oole hin soomamu. Gaafa kataraa gaafa taabonni ba'u roobirras jimaatarra soo oole hin soomamu. Jala bultiin ayyaana cuuphaa wixatas kamisas qidaamees sanbatarra soo oole hin soomamu. Fakkeenyaatiif ayyaanni cuuphaa sanbataaf qidaameerra gaafa oole silaa qiddaaseen ganamaa hin soomamu moo hin soomamu? Wanti soomamu jira, wanti hin soomamne jira. Ayyaanni kataraa sanbataaf qidaameerra yoo oole ganama qiddaaseen qaddafama. Waan soomii hin qabamne hin nyaatama. Waan soomii hin qabne hin nyaatama. Wanta soomii ta'e garuu sanbatas qidaamees hin nyaannu. Guyyaan ayyaana cuuphaa taabonni galu immoo gaafa 11 roobii jimaatarra yoo oole guyyaan kun immoo hin nyaatama. Maaliif talawwaa yookiin immoo gahaadii waan qabuutiif. Fakkeenyaatiif gaafa taabonni ba'u kibxata kamisa yoo ta'e guyyaa taabonni laga bulu sana soomneetu gaafa taabonni galu sana immoo roobii jimaatarra yoo oole waan soomii qabu hin nyaanna jecha. Kanaaf egaa ayyaanni gannaa bara kanaa kan inni 28 ooleef yaada isinii kaaseetii fi bara wangeelicha qulqullicha Yohaannis waan ta'eetii fi 28 waan hiikamuuf gaafa 13 waan galeef namoonni baay'een dogongoranii bara kana akkuma barreen gaddaa gaafa 15 seenanii nyaatanis jiru. Gaafa 14 gaafa 14 nyaatan yaa hunda maqatu xoomiidha. Kanaatiif egaa bara qulqullicha Yohaannis kana beeknee gannaan 28 waan ta'eedhaaf as bunnee guyyaa tokko duubatti gaafa 14 xoomiin kun seenee guyyaa 29 sana akka guutuuf xoomii yeroo hundumaa itti dabalama malee irraa hin hir'ifamu. Xoomii dhaafin tumsina malee xoomii irraatii hin hir'isu jecha. Soomatti daballa malee irraatii hin hir'isu. Kanaaf kana beekuun barbaachisaadha. Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos bifa kanaatiin kabajama. Manni kiristaanaa bifa kanaan nu barsiiste namoonni baay'een yaada gaaffii waan kaasaniitii fi yaada kana isiniitii fi dhiyeessine gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya
akka nu eebbisu hunduma keenya akka nu eegu ayyaana eebbaa kan nagaaf jaalala akka nu taasisu